Aisha marga fuuna kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa walabummaan neetwork irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee isinii dhiyaaneetu jirra dursa matootii oduu. Namni gaggeessaa amantii waaqeffannaa ta'e tokko Shawaa Ba'aa Aanaa Booset keessatti hidhame. Barsiisonni barnoota gannaa yuunivarsiitii Asoosaa barataa turan lama humna waraanaa naannoo Amaaraan ajjeefamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina irratti fudhataa jiru jabeessee itti fufuusaa beeksiseera kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Namni gaggeessaa amantii waaqeffannaa ta'e tokko Shawaa Ba'aa Aanaa Booset keessatti hidhame. Gaggeessaa amantii waaqeffannaa kan ta'e obbo Darajjee Raggaasaa Booset keessaa qabamanii hidhamu maddeen keenya gabaasaniiru. Akka gabaasa arganneetti obbo Darajjee Raggaasaa fulbaana 15 bara 2021 walgahii idilee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hirmaachaa oolanii gara mana isaaniitti galaa otoo jiranii qabamanii hidhamuun beekameera. Gaggeessaa amantii waaqeffannaa kan ta'an obbo Darajjee waraanni mootummaa qabee hidhuu kan himu gabaasni arganne amma mana hidhaa waajjira poolisii Olanciitii keessatti dararaa argaa jiraachuu isaanii odeeffanneerra. Gahee hojii isaanii kan galma waaqeffannaa keessaa kan eeru gabaasni arganne obbo Darajjee barsiisaa amantichaa ta'uu fi akkasumas miseensa mana maree dhaabbata amantii waaqeffannaa fi hojii dileetiin immoo hojjetaa mana baankii ta'uu isaanis himameera. Erga nama kana qabanii hidhanis waraanni mootummaa mana jireenyaa isaa kan magaalaa Adaamaatti argamu sakatta'aniiru. Mana murtiittis dhiyeessuun beellamni irratti qabamee jiraachuu maddeen keenya eeraniiru. Barsiisonni barnoota gannaa yuunivarsiitii Asoosaa barataa turan lama humnoota waraanaa naannoo Amaaraan ajjeefamaniiru. Yuunivarsiitii Asoosaa irraa barnoota gannaa xumuranii gara godina Matakkal galaa kan jiran barsiisonni lama daandii irratti humnoota faashistii naannoo Amaaraatiin akka ajjeefaman maddeen keenya gabaasaniiru. Akka maddeen keenya nuuf himanitti barsiisonni yuunivarsiitii Asoosaa irraa barnoota gannaa xumuranii galaa osoo jiranii humnoota waraanaa naannoo Amaaraan ajjeefaman maqaan isaanii Barsiisaa Zallaqaa Wiirtuu fi Dassaalenyi Baqqalaa kan jedhaman yoo ta'u fulbaana 22 bara 2021 bakka addaa ganda mooxaa jedhamutti dhukaasa humnoota naannoo Amaaraatiin ajjeefamanii jiru jechuun jiraattonni maddeen keenyatti himaniiru. Oduma wal fakkaataan waraanni murna Phiiphii Abiyyiin bobbaafaman manneen uummataa aanaa Abunnaa Gindabaratitti abiddaan gubanii barbadeessaa jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunnaa Gindabarat keessatti waraanni faashistii Itoophiyaa gandoota aanichaa 3 keessatti mana uummataa qonnaan bultootaa Oromoo gubanii barbadeessaa jiru. Akka gabaasa arganne ifa godhutti gandoota akka ganda Qaajoo fi Baddeessaa keessatti murni waraanaa ergamtuu Phiiphii Abiyyiin bobbaafaman manneen uummataa jublaan barbadeessaa jiraachuun beekameera. Aanaalee Gindabarat keessatti humnoonni mootummaa yeroo garaagaraatti namoota nagaa qabuudhaan erga waajjira poolisiitti hidhanii booda halkan baasanii ajjeesanii gataa akka turan walabummaan neetwork gabaasaa tureera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina irratti fudhataa jiru jabeessee itti fufaa akka jiru beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessatti fulbaana 2021 tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo galmeessuu isaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaanis konyaa Salaalee aanaa Kuyyuu ganda Uyyuu Caberaa bakka addaa Biyyoo jedhamutti waraana mootummaa aanaa Dagamii fi aanaa Yaayyaa Guulallee walitti dhufe irratti tarkaanfii fudhateera. Tarkaanfii bakkichaa waraana mootummaa qulqulleessuu fudhate kanaanis loltoota mootummaa 72 ajjeesee 60 ol madoo taasisuun kaan immoo booji'uu ibseera. Qawwee AKM 35 rasaasa hidhannoo fi mi'oota waraanaa adda addaa irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo konnichaa beeksiseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhufnee sangammaa ture. Qophiilee walabummaan neetwork afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Absosa barrayo nirragore Kayo jalani yonan gurgure Kayo jalani yonan gurgure Ignisani akka galana na nyaatu Lafesani ufatae na idu Absosa barrayo nirragore Kayo jalani yonan gurgure Kayo jalani yonan gurgure Ignisani akka galana na nyaatu Lafesani ufatae na idu Raju Niti Oromo Viana Oji Kapsora ini Patina Oji Kapsora ini Patina Samni Hare Jiru Dadabe Garbumma Dinan Duddisa Chabe
Garbummaa diinaan duddisaa jabee. Taa'eessi booyaa ilma isaa waamee. Lafa hin arguu ijjisaa jaamee. Lafa hin arguu ijjisaa jaamee. Qabsoo saabaraa yoon irraa goree. Kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Dhimmi isaanii akka galaanaa nyaatu. Lafa isaanii ofaa ta'ee naa hidduu naa hidduu. Lafti gootota qabsoo maalattee. Dhiiga jaallanii keessa tuutattee. Dhiiga jaallanii.